Seenaa hordoftooteennaa fi dhaggeeffattooteen wanti nurraa dubbachuu deemnu kuni dubbii jabdu biyyattii Itoophiyaa tana keessa deemaa jirturra waan gabaabduu tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa abbaa irree hayrummaan biyyattii tana bulchaa jiru akka ta'ee beekamee jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa hayrummaa isaa guyyaa irraa agarsiisaa jira. Guyyaa irraa nu dhaadaa jira. Guyyaa irraa calaqqisiisaa jira jechuudha. Mootummooti gamtoomanii mootummooti biyyoota alaa sirna Itoophiyaan itti buluu jirtu kana balaaleffatanii jiran jechuudha. Sirni ammaan tan Itoophiyaan itti buluu jirtu sirna abbaa hirrummaatiin ka beekame akka ta'ee namuufuu ifa. Sabaaf sablammooti biyyattiin addunyoota waan kan balaaleffataa jiran jechuudha. Balaaleffatanii mootummaa Itoophiyaa kana qabuu hin dandeenye, dhowwuu hin dandeenye. Seera kabachiisuu maqaa jedhuun naannoo Tigraay irratti lol banuusaa namoonni yaadatan. Lolli sana ammaan dur qawwee dhaabee rasaasii tokko ba'aa hin jiru jechaa jira jechuudha. Hamma lolli deemaa jiru ifi ta'aa jira. Biyyootaaf addunyaaf ifi ta'ee jira jechuudha. Shirri mootummaan kun itti deemu shira Isaayyaas Afewerqee ha mootummaa Eertiraa irraa fudhate akka ta'e ifa. Kan irraa qophaa'ee kan irratti jaarsa kanaan wal ta'ee hangoo tanaammatti 30 ganna 30 waggaa 30 dheereffachuuf chocho'aa jira jechuudha. Hakki inni itti chocho'u kun sirni inni itti deemu kun sirna biyyattii tana chochoosuu danda'uu miti. Sirna biyyattii tana diigu, sirna biyyattii tana balaaf saaxiluu danda'u jechuudha. Sila namni tokko yoo mootummaa ce'umsa taate yookaan mootummaa uummanni filate taate hangoon isa dhumnaan hangoo isa tana gadhiisuu qaba. Hangoon tu waan akka lubbuun te jirtu si wajjin deemaatii miti. Waan amat shaniin namni waliin kennaa deemu jechuudha. Mootummaan kun bu'ee kun jaarame akka kanaa waan deeman jechuudha. Mootummaan keenya ka Itoophiyaa sirna san hin beekne hin qaraan yookaan hamu qara'ee olaantummaa sab tokko ol kaasuuf paartii tokko deeggaruuf yakki hundi dalagamaa jira jechuudha. Yakka kana biyyooti uummati mootummaa waliin hojjetaa jiran kanu biyyi bulchaa jiru jedhu iyyitan dhaabsisuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan wanni warri dhaabsisuu hin danda'iniif mootummaan kun hangoo tana akka gadi dhiibna akka itti cichaa jiru garsiisaa jira jechuudha. Warri isaa mootummaan kun hangoo tan gubbaa jiru mootummaa wajjin jirra, mootummaaf dhaabbannaa, sabaaf dhaabbannaa jedhanii uummata afaan faajjessuun duula guddaa sabaaf sablammoota naannoo Oromiyaatiif keessumaa naannoo Tigraay irra banaa jiran. Beenishaangul isa kana sabaaf sablammootiin isa kana iyyaa jiran jechuudha. Iyyi tana mootummaan biyyi bulchu OPDO'n biyyi bulchitu tokko taatee ilaaluu qabdi. Itti yaaduu qabdi. Waan naannoo Tigraayitti deemaa jirutti bornurra deemuu danda'a jechuudha. Mootummaan Suudaan akka waraanni Itoophiyaa lola dhaabu dubbataa jirti. Lola kana akka inni dhaabu warri kun dhaabsisuu hin barbaadu. Lafti naannoon Tigraay naannoon mootummaan Suudaan nu daangaa kenna kabachiifanna malee lafa namaatti hin ceene jechaa jira. Karaa tokkoon himataa jira, karaa tokkoon ofirra dhawaa jira jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Akki kun waraana karaa lamaan deemu keesseen nama dhuqqe seene ta'u jechuudha. Waraanni naannoo Tigraayitu harkasi qaba. Kana ofirraa finfinde
diina bira duraan oboon diina jechaa turte diini bira ofi dhaltee jirtu diini bira ofi karoorsitee jirtu kun harki abbaan uf haayee fudhachaa hin dhibu Oromoon jette taantan jechuudha. Paartiin Kongireesii Oromoota Federaala obbo Mararaa Guddinaatiin durfamtu kaleessa ibsa baaftee jirti. Ibsi tana namuu argee jedhee yaadda. Ibsi isiin baafte kuni hidhamtooti Oromoo hidhaa jirtu. Paartiin morkattoota hidhaa jirtu. Mircaan ta'uu hin qabu. Nuti karaa nagaa barbaanna. Paartiin Kongireesii Federaala Oromootun paartii biyyatti tana sochoosuu dandeettu paartii qeerroof qarree dabalamtee itti ijaaramte haa oboonis itti ijaaramaa jirtu jechuudha. Kana mirchaa hanqisuuf osoo isiin hidhaa jirtu osoo beekan kam qaroon kam keessa hidhaa jiru biyyi tana ukkaamsanii mirchaa dhawachuuf yaada qaban jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Hakkisan akka sirriitti miti. Akka karaa nam ceesisuu danda'u miti. Akka biyyatti tana sochoosuu danda'u miti. Biyyattiin tun wal waraansa malee mirchaan karaa seeraa mirchaan haqaan godhan yoo jiraatu taate hidhamtoota Oromoo hidhaa baasuu qaban. Paartiin biyyitan kee jirtu lola Tigraay dhaabuu qaban. Paartiin biyyitan kee jirtu hundi irratti hirmaachuu qabdu waan taate. Mirchaa yoo karaa haqaa taate yoo diimokiraasiin dhawatte mirchaa kana abbaa hangoon isaa abbaa mirchaa kanaan dabree fudhatu waan taateef mirchaa kan karaa haqaatiin dhawachuun nama jiraata. Yoo ammoo paartiin teen hidhaa jiraatte yoo paartiin Oromoo hidhaa jiraatte mootummaan kun hojjaa mirchaa geggeessin jechuun tuffii sabaaf sablammoota irraa qabu agarsiisaa jira. Ilaalchi siyaasaa wal nam dhabus biyyi tana wajjin qaba. Biyyi tun ta'a Oromooti. Habba qabdi malee habbeeraa hin qabdi. Lafti gubataa jirtu ta'a akka naannoo Tigraay lafa Oromooti. Naannoon Oromiyaa ta'u galgala ganam namni irra du'aa jiru kan namni irra wareegamaa jiru lafa Oromooti. Oromoo taate maqaa Oromoo siinangoo qabattee osoo dhaabbattu sagalee bilchaattu nyaachuu wallaalte jechuudha. Warri amma biyyi bulchaa jiru sagalee bilchaattu nyaachuu wallaalee jira. Sagalee bilchaattu tan itti fayyadamuu wallaalee jira. Maaliif yoo jettan yoo gorsaan kan kee badda taate yoo oppiidiyoon si jal jirtu badda taate baduu hin qabdu. Dimokiraasii jette paartiin TPLF paartii duraan biyya saamte biyyataan hajjeefte afaan muummichi ministeeraatu dubbatanii jira. Hamma TPLF lol irra bananii taana daangaa babal'ifachuu mirchaa dhabam godhu. Maqaa olaantummaa seeraa hajjedhu hara godhatanitti deemanii tanaan saba kan lafirra duguugan jechuudha. Uummanni biyyisanii akkan jedhee himataa jira. Uummati san gargaarsa dhabee rakkataa jira. Miidiyaan takka keessa hin jiru. Namni beelaan dhumaa jira rakkataa jiras. Kana uummataaf sabaaf sablammooti cina dhaabbachuu qaban. Yak warri san dalage wajjin dalagan. Namni humbar nama warri san guddise nama warri san jala guddate warri amma biyyi bulchu kun oppiidiyoo warraa haduraan deema waan godha jedhan godhaa turte. Haduraan biita wajjin saamaa turan. Juunta jedhaner maqatti moggaasuu warra kun waan duraa wajjin saamanii saamichisan warri dhoowwateef warri rangoo jabduu qaba. Warri saamichisan kophaa ofii godhateef har'a juunta jedhanii maqatti moggaasanii hanna duraa wajjin saamaman wajjin hatan wajjin biyyatti tan diigan wajjin nama ajjeesaa turan jechuudha. Yoo TPLF itti gaafatamu oppiidiyoonis itti gaafatamuu qabdi. Namni saba Oromoo balleessisi namni biyyatti tan diigisi itti gaafatamuu qabdi ture.
Oromoon duraanuu waan jette laf duraan beekan akeessi gabaabaadha. Mammaasisa mammaas dhugaati. Jedhi warra kun warra biyyatti tan saame warra biyyatti tan nama fixaa ture nam shoorti nam godhaa ture jechuun isaanii warri nu harka keessa qaba jechuudha. Daliila agarsiisanii jiran. Wanni ati karaa godhatte seera jettee maqaa seeraatiin nama hajjeefte namiite nama shoorti nam gootu hin jirtu jechuudha. Hammoo seerri laafaaf haawame jabaa isin hanqatu waan taateef itti wajjin dhufuu ta'e. Biyyatti tana keessatti shirri deemaa jiru shira kana jedhamu miti. Shira akka mircaan hin taane barbaadan, shira paartii tokko ol kaasuu barbaadan, shira daangaa babal'ifachuu barbaadan, shira olaantummaa saba tokko ol kaasuu barbaadan, shira hangoota waggaa 30 haa lubbuun namaa jirtu bulchuu barbaadan jechuudha. Yoo namni lafirra dhabame malee wanni san ta'uu hin dandeettu. Hooggantooti Oromoo hidhamteen nageenya garraatti hin buune. Habaa'oo hadhanii nageenyi hin bu'u. Tigraay hadhanii nageenyi hin bu'u. Nageenyi maaliin bu'u yoo jettan maraaf mariin bu'u. Wala mari'annu tokko taanu biyyatti tana wajjin qabu. Biyyattiin tun biyyi tokko. Biyyi tokkotti bakka sadii ciru akka deeman agarsiisaa jira jechuudha. Karoorri warri kun itti oofaa biyyatti tan oofaa jiru. Karoorri badhaadhinni itti deemu karoora biyya diigu. Karoora biyya tan wal waraansisu. Karoora kan irra jijjiiruu qaban. Karaa warri itti deemu kan irra jijjiiruu qaban. Biyyattiin tun falaafi furmaata argachuu qabdi. Marii itti godhuu qaban. Mootummaan gamtoomanii irratti hirmaachuu qaba. Mootummaan qaamni sadaffaa jidduutti hirmaatee hidhamtoota hidhaa baasanii biyyatti tan dirqamaan humnaan wal dhageessisuu qaban. Humnaan wal dhageessisan jechuun nam fixa jechuu miti. Olaantummaa seeraa jechuun nam gata jechuu miti. Osoo seerri jiru reebbataanis utaaluu jira. Hawum seerri jiru nami dhumaa jira. Hawum seerri jiru hawum heerri jiru nami yabbadii takkaan malee hidhamaa jira. Maqaa baa'oo shanii karatti deemanitti godhatanii daandii itti godhanii kanaan Oromummaa maqaa Oromummaa balleessuuf yaada qaban. Mircaa dhabam gochuu qaban. Hooggantoota hundaa hidhaannandee mircaan badhaadhinni malee nam biraatiif hin bu'u. Paartiin biitaan chochoosaa jirtu badhaadhinni cinaa dhaabbadha jedhanii uummata gowwoomsaa jiran. Uummati Oromoo rafaa jira. Irreef kan irra dammaqaa. Guyyaan ati warraaqatu qabdu har'a. Guyyaan ati chochoofuu qabdu har'a. Guyyaan ati dhiitachuu qabdu har'a. Hidhamtoota hidhaa baafadhu tokko ta'ii dhaabbadhu. Naannoon Oromiyaa Itoophiyaa jechuun naannoo Oromiyaati. Yoo naannoon Oromiyaatti Tigraay kana fincila geggeessi. Fincila osoo hara dhukaasa qofa hin ta'in yoo isin baajetti si callaa qabattee harka namni ciirte mootummaa guyyaa takkaan harka micciiruu dandeetti. Yoo isin baajetti isii callaa qabatte torbaan takkaan mootummaa harka micciiruu dandeetti. Torbaan takkatti hidhamtoota hidhaa baati. Torbaan tokko furmaanni laftan keessa dhufte. Hatiin baay'inaan hangoo harka qabdu Oromoo. Hati sunitti aqili dhabee itti fayyadamuu dhabu. Itti fayyadamuu dhabde. Har'a sagalee labsiiteetti. Har'a lafti tantee harkaan kee jirti. Yoo ati haatee chochoofuu dandeetti. Yoo ati wal dhaga'uu dandeetti. Borolan gootiif jecha miinyaan namni wal ilaalin. Borolan gootiif jecha mootummaa biyyi bulchuu jiru biyyi diigeen hin jirtu. Abiyyi Ahmaditti biyyi balleesseen hin jirtu. Abiyyi Ahmadi biitan tolcheen hin jirtu. Biyyi namni laaquu jiru paartii biyyi bulchinu jettu tana nam tokko qofaa miti. Hundisiin laaqaa jira. Oromoon laaqaa jira. Yoo ati tokko taate biitti tun abbaa qabdi. Biyya abbaa qabdi irratti Oromiin akkamii walaati. Kanam haadhuu jirusi kanam cabsuu jirusi. Guddinni waan qabdu heddumminaan waan taateef. Leenca afaan guddaa faayidaa hin qabne jechuuti.
tuffatamte jirta tuffitana jala ba'uu wal dhaga'uu qabda tokko ta'uu qabda oromummaa tante san cimsuu qabda kan isin jechuu barbaadu kana qabsaa'uutti hin jirru gaddeebinee namni nurra lolaa jirru Oromoo taane Oromoo loluun hin barbaachisu Itoophiyaa taate Itoophiyaa loluun hin barbaachisu waan maraaf mariin furata waan haasaa waan furata lubbuun nama baasu maalitti yakka itti gaafatamu teettan seenaan itti itti gaafatamu waan afaan nama midhaasan ilmaan nama hundaa hidhaa guranii maqaa mircaatiif jecha maqaa sababa siyaasaa mo'amaniif hidhaan nama guruu maaliif barbaachisa badii takkaan malee kanaas warra midhaa jirus hakkuma dubbiin hacaaluu bishaan dhugdetti bishaan maansi bu'ee taate turis warri maansi bu'ee ta'uu deeman jechuudha. Maal yoo jette sitti bololangoo qaba bakka warra tana ofiin fedhaa jira. Sitti bololangoo qaba beekumsa warra kana hinaafaa jira. Kanaaf Oromoo hinaafa walirra dhiibne tokko taane woboo cina dhaabbanne tokko taane waraanni naannoon Oromiyaa qabduuf wanni Oromiyaa bulchaa jira hundi yaadu wal jijjiiranne tokkummaan sagalee tokko qalbii tokko mootummaa kana harki micciirree wal dhageessifne hidhamtoota hidhaa baamne biyyatti tan karaa furmaati isin argattu tachochoomnu saniin jechuu barbaada. Obbo irratti duuluudhaaf Tigraay irratti duuluudhaaf sirna godhadhu dura heera godhadhu seera godhadhu heerraaf seerii badee jira biyyatti tan wanni dalaguu jira afaan qawwee akka ta'eef tanirra hambisi biyyatti tan bara tanirra dhaabe harki micciirii mootummaa wal dhageessisi hidhamtooti dhaabaasi karaa seeraa karaa heeraa deebisi